አብይ አህመድ ፈራ ሄቼቼ በእውነት ፈርቶ ሞቱማ ሶባፊ ሶዳታ አከከና አድገዩን ቤቆል ኩን ሞቱማ ኩፌ ለፈረ ገንገለቱ እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰራ ቅናት ሊኖር ይችላል መትጋት አለመፈለግ ሊኖር ይችላል namoonni gari abiyyi sodaataadha jechuun falmu kaan immoo abiyyi sodaataa miti abiyyi wayyaana hin sodaatin amma sirbi tokko hin sodaachisuu jaan abiyyi sodaataa miti wanti ijoo kuni guyyoottan dabre miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ture ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota voice of oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jannaa deebinee dhufnee jirra egaa har'aas mata duree tokko irratti xiyyeeffannee yeroo gabaabaa waliin fudhannee waan irratti haasofnu qabna kanneen yaada qabdan yaada barbaadan kennadhaa yaada namaa dura ammoo hubadhaa isin jechuu barbaada kanneen yuutuubii voice of oromiyaatiif haaroo taatan subscribe godhaa subscribe qofa otoo hin taane mallattoo bilbilaa cinaa san jirtu banadhaa open godhaatii odeeffannoon gadhiifne hundi kallattumaan akka isin bira geessu taasisaa isiniin jenna maal qabattanii dhuftan kan jettan yoo ta'e waa'ee abiyyi sodaataatii miti irratti haasa'uu deemna dhimma kana irratti yaada yoo kennannu nama tokko ilaalcha isaa jibbaa osoo hin taane yookaan yaada siyaasaa inni qabu jibbaa osoo hin taane dhugaa jiruurra dhaabbannee dubbannaa dhuguma abiyyi sodaataadha moo sodaataa miti asirra dhaabbadhee anis yaadan kennadha isinis yaada qabdan kennadha jalqaba irratti tibbana sirba teedii gadhiifame hordofee abiyyi sodaataadha wanti jiru baay'ee miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture abiyyi sodaateera arat kiiloo raafameera abiyyi cinqateera abiyyi lubbuun itti dhufteetti kanjuu baay'ee qoodamaa ture lakki abiyyi hin sodaanne lakki abiyyi jeeyinaa lakki abiyyi tigraay dhaqee waraana lolee injifatee jira akkamis sodaata kanjuus akkasuma miidiyaa hawaasaa gubbaa walgaa ture asirratti xiyyeeffannee dhuguma abiyyi sodaataadha moo sodaataa miti waan jiru bal'inaan ilaallaa jechuudha abiyyi sodaataadha moo sodaataa miti akka kiyyatti abiyyi sodaataadha sodaa isaas dhoyseen beeku abiyyi ifatti mul'ifata garuu namoonni isa deeggaran hedduun isaa waan kana hin fudhatan namoonni isa deeggaran hedduun isaa abiyyi obsaadhatti beeku namoonni isa morman baay'een garuu abiyyi sodaataa akka ta'etti amanuu jechuudha abiyyi sodaataa yoo jennu immoo ragaadhaanis haasa'uu dandeenya ragaadhaanis falmuu nan danda'an akka nama dhuunfaatti akka nama yaada qabuutti abiyyi sodaataadha yoo jennu fakkeenyaaf mormiin tokko yoo isa mudatu abiyyi kallattiidhaan deebii kennuu caalaa yeroo baay'ee waan sanii gaafa callisuu bira kutee gaaf garii immoo dhokatee gaafa deebii kennu fakkeenyaaf dudduubbeedhaan osoo nama san maqaan kaasin osoo waan deemuuf san kallattiidhaan hin himin gaafa deebii kennuu ni qaba abiyyi sun sodaa agarsiisa karaa gabaabaa deemuudhaaf jecha sirba tibbana teedii afroo gadhiise irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad sodaataadha wanti jaamee fi Abiyyi Ahmad tibbana akkuma sirbi gadhiifameen ofii isaatiif kutaalee Oromiyaa keessa naannawaa ture eega teediin sirba san gadhiisee bakkoota 2-3 dhaqee jira ergaas dabarsee jira waan keessa isaa jirus ibsatee jira fakkeenyaaf kaleessa yoo dubbatu wacaa nutti wacaa oolanii waca gamaaf gamana nutti iyyan garuu abbaan tokkoof duuba nun deebisu nuti Itoophiyaa badhaatee ijaaruudharraa duubatti hin jennu jaanii turan abiyyi ergaa san kan dabarsan erga sirba kun gadhiifame booda yeroo lama ragaalee baay'ees dhiyeessuu dandeenya fakkeenyaaf mee abiyyi sodaataadha gaafa jennu sirbuma teedii kanaan wal qabatee mee ragaalee abiyyi sodaataa ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa haa dhiyeessinu tokko durirraa jalqabee abiyyi as kaafnee haa ilaallu waan abiyyi sodaa isaa mul'ise keessaa abiyyi sodaa ta'uu isaa inni jalqabaa kan nuti itti agarree gaafa mormiin bakka takka isa mudate yookaan ammoo kutaalee bira naannoo Amaaraa ta'u naannoo Tigraay naannoo Somaaliyaa ta'u bakka takka mormiin isa mudate kutaa Oromiyaa jala yookaan naannoo Oromiyaa jala dhokachuu barbaada naannoo Oromiyaa keessa deemee achirraa jara isa morme sanaaf deebii kenna fakkeenyaaf naannoo Amaaraatti yoo hiriirri mormii isa mudate naannoo Oromiyaa keessa piroojeektii tokko eebbisee maal godhaa uummata of duuba agarsiisee achirraa deebii naannoo Amaaraatiif kennaa jechuudha amala isaa keessaa kun tokko gaafa sodaan bakka takkatti dhagahame naannoo Oromiyaa jala dhokata waraana Tigraay fudhadha waraanni Tigraay gaafa banamu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad naannoo Oromiyaa jala daatee waraana san gaggeessaa ture waraanni san uummata Oromoo illee balaa keessa buusee jechuudha waraana sanii wal qabatee uummanni Oromoo akka balaaleeffatamu uummanni Oromoo akka xiyyeeffannaa idil addunyaa keessa galu uummanni Oromoo akka waan waraana jaalatutti fakkeessaa ture jechuudha maaliififuu Oromoo kanatti humnaan hiriira baaseeti na deeggara achaanii ture Sambira kutee naannoo Oromiyaa keessa deemee piroojeektii eebbisiisaa achiin ammoo naannoo Tigraayitti waraana gaggeessa naannoo Amaaraatti waraana gaggeessa gaafa kana ammoo sodaa isaatiin Oromoo jala dhokatee garuu maqaa Oromoo balleessaa jechuudha gaafa mormiin tokko naannoo biraatti isa mudate inni naannoo Oromiyaa jalatti as dhokataa jechuudha amalumaaf qaba namuma sirbituun tokko yoo isa mormee namni beekamaan tokko yoo isa mormee naannoo Oromiyaa jala dhokachuu maalaaf qaba fagoo miti fakkeenyaaf amma sirba teediin dheengadda gadhiise albamii teediin albamii isaa keessatti dasxaalee irratti abiyyi tuqee jiraame mootummaa kana tuqee jira baay'ee tuttuqee ture
dhimma magaalaa Finfinneetiin wal qabatee mootummaas tuqee uummata Oromooillee tuqe. Garuu Abiyyi maal godhee kaleessa wancii dhaqee Teedii Afroo kallattiidhaan deebii kennuufii caalaa maal jedhaa wacaatuma ooltan malee waan takka hin fiddanii. Nuti itti fufna piroojeektiiwwan akkanaa hojjechaa itti fufna badhaadhina Itoophiyaa ni milkeessina. Isin immoo achumaan wacaa'ee jedhan. Maaliif piroojeektii naannoo Amaaraa dhaqee eebbisiisee Teediidhaaf achi deebiin kennine? Maaliif naannoo Oromiyaa dhaqa gaafa wanti akkasii mormiin akkasii mudatu? Kun sodaa qabu agarsiisaa jechuudha. Daa'ima yoo yaadattan ta'e daa'imni gaafa sodaan itti dhagahame yookaan namni wayii reebee haadhaaf abbaa jala dhokotti beekamaadha. Abiyyi akkasitti naannoo Oromiyaa jalatti dahataa jechuudha. Oromoota jalatti dahataa jechuudha sodaa isaa. Maaf bakka biraa dhaqee deebiin kennine kan jiru wal gaafachuun gaariidha. San qofaa miti. Fakkeenyaaf amma dhiyoo tana gaafa gareen maafiyaa Oromiyaa Ambootti yakka raawwachaa turte jedhamee Abiyyi maal godhee waan san Jawaariititu iccitii guutuu gassaaxile. Gaafa karaa Amboo kanaa mormiin sun jabaatee wanti kun oowwe waa'een garee maafiyaa san Abiyyi maal godhe Arsii dhaqee Arsiidhatti piroojeektii humna elektirikaa tokko eebbisiisaa ture. Achi dhaqeetti immoo Jawaariif deebii kennuudhaaf jecha miidiyaa hawaasaatirraa wanti isin akkanatti habarsitan kuni muka nuti dhaabne kana hin jiisuu jedha. Jawaariif deebisaa kennuu isaati amma. Arsii bira dhaqeetu uummata Arsii bira Jawaariif deebisaa kenna. Deebisaa sunillee yoo kenne bara akka mootummaa tokkotti ifatti fakkeenyaaf oomishaalee maqaa nama sanaa waamee akka nama siyaasaatti yoo maqaa waamee deebii kenne bareedaa beeku. Amma biyya siyaasaan si tasgabbooyitu agarree jirra Keeniyaa fa'aa fudhatte hundi deebisaa gaafa walii kennitu uummanni siyaasaa itti maqaa wal waamee deebii walii kenna. Abiyyi maal godha? Bakka takkatti immoo Amboodhaa wanni inni banamuu deeme jee sodaateemi. Achiin Arsii dhaqeetu akka waan uummanni isa duuba jiru agarsiisa. Yookaan Jimma dhaqeetu uummata Jimmaa jala dhokata. Yookaan Arsii dhaqee uummata Arsii jala dhokata. Sun maal agarsiisa? Sodaa mootummaa kanaa agarsiisa. Sodaa isaa agarsiisa. Sodaa Abiyyi. Warri isa sodaataa miti iyyuu immoo itti gaddeemne san. Itti gaddeemne warri Abiyyi sodaataa miti iyyuu waan isaan jedhan. Dhugaa dubbanne yoo ta'e amma Abiyyi sodaataa ta'uu wantoota mul'isan keessaa tokko mee 2 3 haa ilaallu. Abiyyi sodaataa ta'uu isaa ragaawwan hedduu dhiyeessuu dandeenya beekne. Keessumaa wantoota mul'atan. Fakkeenyaaf Abiyyi wanti sodaa isaa mul'isu keessaa tokko namoota isa waliin hojjetan waliin yeroo dheeraa turuu dadhabuudha. Namoota isa waliin hojjetan hunda yookaan nafa qolchan jee sodaataa yookaan ammoo siyaasaan na caalan jee sodaataa namoota isa caalan kamuu ka sodaateef raari Abiyyi. Fagoo miti. Abiyyi aangoo qabatee Lammaa Magarsaa waggaa tokko osoo hin turin aare. Abiyyi sababa Jawaarii fi qabsoo qeerrootiin aangoo dhufee yeroo gabaabaa keessatti qeerroo tana dhabamsiisuudhaaf waan hin godhin hin qabu. Jawaar immoo oolee osoo hin bullin ajjeesuudhaaf yaalee ture. Ameerikaadhaa galchee. Maaliififuu Ameerikaa taa'ee yoo na morme yookaan ammoo Itoophiyaa taa'ee yoo na morme aangoo tanarraa na gaggeesse jee waan sodaateef yeruma sun ifatti sodaataa ta'uu isaatiif jecha yaalee jechaa gaggeesse. Namoota siyaasaa naannoo Amaaraa keessatti jajjaboodha jedhamanii fi kan naannoo Amaaraa bulchaa turan diraamuu isaan dalaganii ajjeefaman. Jawaaruu Rabbi baase malee du'ee oole namoota beeka waan yaadannuudha taatee ta'e. Abiyyi sodaataa ta'uun isaa Hacaaluu Hundeessaa namni nyaate isaami. Namoota isa jajjabaa kamuu namoota aangoo tanarraa na gaggeessuu danda'an yaadaanis ta'ee uummata narratti kakaasan jee sodaatu kamuu dhabamsiisuudhaaf wanti inni hin godhin jiramoo sun ifa sodaataa ta'uu isaa ragaa baha beeka. Fakkeenyaaf amma Lammaan isa jabaa yoo ta'e yaadaan waan san amansiisuu danda'udha malee dhabamsiisuun maal faayidaan isaa? Jawaar isarra yoo yaadaan jabaate waan fadheen siyaasaanis akka fadhettu jabaa ta'u amansiisuudha malee maaliifif yaaliin ajjechaa barbaachise yoo sodaa hin taane. Abiyyi sodaataa gaafa jennummaas bas nu qofa waan nuti qofti jennuu miti. Ministeera muummee Abiyyi Ahmad namoota baay'eetu sodaataadha jaa. Namoota baay'ee fakkeenyaaf nama biraati miti. Arra Geetaachoo Raddaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin hojjeta. Geetaachoo Raddaa waggoota dura maal jechaanii ture Abiyyiin? Namoota siyaasaa Itoophiyaa gaggeessan keessaa namoota Itoophiyaa bulchan keessaa namni akka Abiyyi Ahmad sodaataa hin jiru jaa. Geetaachoo Raddaa arra hiriyaa Abiyyi Ahmad gorsa Abiyyi Ahmad. Sodaataa ta'uu isaa deddeebiin ibsaa ture. Geetaachoon waggaa bara 2022 dura. 20 irraa kaasee hanga 22tti soduma Abiyyi haasawaa ture. Geetaachoon deemtanii ilaaluu dandeessan viidiyoolee. Geetaachoon kaleessallee yoo diina ta'e akkas jeen pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii. Isaayyaas Afeworqiitii fi Abiyyi caalaa namni amartii olii kaayyatee hin jiru beeke. Isaayyaas dhiyoo ture ji'oota muraasa dura miidiyaa biyyaalessaa isaanii kan Eertiraa ERTV waliin afgaaffii taasise yeroo 6 ol maqaa Abiyyi qofa kaasee kan dubbate ilaalla. Isaayyaas yeroo 6 maqaa Abiyyi kaasee dubbate keessaa kan ammallee sammuu kiyya keessaa hin banne maal inni Abiyyi Ahmad sodaata hattu dadhabaa nama dandeettii hin qabne bulchitoota Itoophiyaa baay'ee yookaan mootummoota Itoophiyaa hedduu argee jira. Nama akka Abiyyi Ahmad dadhabaa nagarre nama akka isaa sodaataas addunyaa irratti nagarre jee ERTV gubbatti dubbatee ture. Isaayyaas Afeworqii kan Abiyyi Ahmad irraa amartiin harkatti kaayamteef arrayyuu amartiin sun
masaraa Asmaraa jirti beek. Abiyyi amma sodaataa ta'uu isaan kana nu caalaa isaantu beekaa jechuudha. Isaayyaas isa wajjin ture. Amma Geetaachoon isa waliin jira. Durallee Geetaachoon osoo waraanni hin eegalin isa bira ture. Ammallee isa hojii jira Geetaachoon. Namni akka isaanii Abiyyi ibsee hin jiru jechuudha. Jechuun namoota biraatti hin dhiyaatanillee yoo jenne itti dhiyaatanii hin beekan yoo jenne Geetaachoon itti dhiyaatee beekaa. Isaayyaas itti dhiyaatee beeka. Kanaaf Abiyyi sodaataa miti jechuun hin danda'amu. Dhugaadhaanuu waan hundarra sodaataadha jechuun hin dandeessu. Waan irratti dhiyaatee ni qaba. Dhiira waan ta'eef illee. Waan irra jabaa ta'e ni qaba. Waan irratti hin sodaanne ni qaba. Waan irratti dafaruu danda'u hedduu qabaachuu mala. Garuu irra caalaa Abiyyi amma sodaataa ta'uusaa anuu ragaa nan baha jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irra taa'ee isa ilaalu. Deeggartoonni Abiyyi Ahmad tibbana mormaa ture waa'ee sodaataaf sodaataa mitii kanarratti. Masaraan Arat Kiiloo raafameera sirbatee dhiitiin wal qabatee waan jaamu deeggartoonni isaan fudhanne. Fakkeenyaaf namoonni isa deeggaran yeroo baay'ee Abiyyi Ahmad sodaataa osoo hin taane waan obsa qabuudhaaf waan baay'ee bira dabraa jaan. Dhugaadha Abiyyi Ahmad obsa qabaa? Osoo obsa qabaatee maal Itoophiyaa waggaa 8 kan waraana keessa teessu. Fakkeenyaaf dhiyoo tana namoonni baay'een akkasuma jechaa turan. Warroorroo gamaaf gamanaatti dhufuu ni obsaan bira dabaraa akkas jaanii ibsan. Obsa qabaatee maaliif Itoophiyaan sadarkaa kanatti marii caalaa waraana filatti? Sababiin isaa maali? Abiyyi sodaataa ta'uu dhabuu isaa wayyaanee injifatee nu agarsiisellee jaanii deeggartoonni isaanii nutti himan. Abiyyi amma yoom dirree lolaa dhaqe? Lubbuu miliyoona tokkoo fixanii jeenummaa tamtu jira. Waraana Tigraay irratti kan dhume obboleessa Abiyyi Ahmad yookaan firaa Abiyyi Ahmad immoo uummata Itoophiyaati yar miliyoona takka. Dargaggeessi Itoophiyaa boru abdii qabu. Biyya saniif gara fuuldura bu'aa qabu. Meeqaatitu har'a kaan isaa qabrii jira. Kaan isaa miila dhabee, kaan isaa immoo cinaacha dhabee ciisu jira beeka. Abiyyi Ahmad akkamtu dirree lolaa deemee injifate. Isa guyyaa tokko dhaaba Itoophiyaa dhaqee dhaabbatee suuraa ka'ee deebi'e yookaan viidiyoo waraabee deebi'e Abiyyi Ahmad jeen itti natti himte yoo ta'e baay'ee dogoggora. Baay'ee dogoggora wallaahi. Abiyyi Ahmad eessatti fakkeenyaaf Finfinnee jarri Finfinneetti itti dhuftee taa'ee lolee firaa deebise moo kaaba Itoophiyaa dhaabbatee lolee akkuma nama kaanii firaa deebise. Isa guyyaa tokko viidiyoo yoo ta'e anis dhaqee viidiyoo waraabee nan deebi'a. Taammaan Bayyanaatii fi Gaddoon Dargaachootu guyyaa tokko viidiyoo waraabanii deebi'anii kun har'a Abiyyi mormuu jiranii. Fakka isaan akkasiin jiru beeka. Sodaataa miti obsa qabaa yoo jette xiqqoorra fakkaata. Sodaataa miti lakkii lola wayyaanetu injifate. Lola wayyaanee Abiyyiin injifate hin jiru. Uummata Itoophiyaa wal ficcisiiseeti fifaangoo harkaa qaba. Maaliif adiin dubbanne? An jibba isaatiin qabu beeka. Ilaalcha siyaasaa isaa yoo mormellee jibba isaan qabu. Dhugaan siin jaa. Garuu dhugaan jiru Abiyyiin sodaataa miti jettee natti himuu hin dandeessu. Deeggartoonni isaa sodaataa miti lakkii obsanii qabaa yoo jettan irra nan fudhadha. Garuu sodaataa miti injifatee nu agarsiiseera. Waraanaan injifatee yoo natti hin fudhadhu jechuudha sirraa. Wanti inni injifate tokko hin jiru. Sodaadhaaf Hacaaluu Hundeessaa ajjeese. Sodaadhaaf Jawaar Mohaammed ari'e. Sodaadhaaf Lammaa Magarsaa ari'e. Sodaadhaaf Gaddoon Dargaachoo ari'e. Sodaadhaaf har'allee yoo fakkeenyaaf mormiin takka naannoo biraatti isa mudatte naannoo Oromiyaa keessa deeme deebii kennaa jechuudha. Isayyuu kallattiidhaan maqaa waamee miti. Dhokatee waliin sossobnuu jechuudha. Sodaan ni jira. An akkasitti hin fudhadha. Atis waan dandeesse waan si fakkaate haasa'uu dandeesse mirga guutuu qabdaa. Kunoo sanduuqa koomentii banaa jira. Koomentii irra yaada hankee barreessuu dandeessa. Yaada kiyyaan sitti himu jira. Abiyyi amma sodaataa ta'uu ani immoo itti amana. Ati immoo lakkeenaan koomentii barreessi. Yoo barbaachisaa ta'e immoo hottoo asumarra yaada kenneti. Sodaataa ta'uu ragaa hundaan dhiyeessi agarsiisi. Bicha waraana injifatee nutti agarsiisee jira. Jettee yoo sirriitti dubbatte immoo namni fudhatu hin jiru. Yoo ta'es wanti ati amansiisuu dandeessu yoo obsa qabaate xiqqoo ni fakkaata. Obsi sunuu akkam osoo obsi jiraate irra mari'atanii rakkoo Itoophiyaa furuun osoo danda'amu waraanni diluu kun hin barbaachisu ture. Anyway Abiyyi amma sodaataa miti waan jiru irratti yaadni kiyyaan kana fakkaata. Yaada biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii.